እኔ ምን ነገር አጥቻለሁ። በአላህ ስም ለምናለሁ። እግዚአብሔርም የምታምኑት ሁላችሁ በየሃይማኖታችሁ ያላችሁ እየጸለያችሁ ለእኔ እባካችሁ አትርፉኝ። እኔ እባካችሁ እየለመንኩኝ ነው። ይህንን ቪዲዮ ግፋ ቢል 20 ጊዜ ኮፒ ሊንክ እንድታደርጉልኝ ለ10 ሰው ሼር እንድታደርጉልኝ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እንደው በአላህ ነው የምላችሁ፣ በእግዚአብሔር ነው የማጸናችሁ። መድኃኒቱ በጣም ስለሚያቃጥል ይጎዳል። ራሱ ይኸው እንደምታየው አንድ ዙር ራሱ ወሰድኩት። እንዲህ ገላዬን ያቃጥላል። እያቃጠለ ነው የሚሄደው። 3 ኦፐሬሽን ሆኗል። ልጄ በቢላዋ ብቻ 3 እንደዚህ በስለት ብቻ ተጫወተባት። እናታችሁ አትርፉኝ ነኝ። Hi guys, jirtu Oromoo Qaalii bakka jirteetti nagaan Rabbii isin bira haa jiraatun isiniin jedha viidiyoo wayitaawaa jechuudha. Obboleettiin tiyyetuun kaansarii gadaamechaa qabee jechuudha. Kaansarii gadaamechaatitu ishii qabee jechuudha. Kun hunduu kan ishiin operaasyoonii gizee 3 taate biyya alaa keessatti si'a 3 operaasyoonii taate jetti. Gaarabbiin nagaan gashee nagaan nu haa deebisuu akka fayyaan baanetti fayyaadhaan biyya keenyatti nu haa deebisuun isiniin jedha. Hankanarraa nafe ammoo rabbiin ishiifillee fayyaa ishiidhaaf haa deebisuu rabbiin araaramuu fi afiyaan tuni fayyaan waan laaftuu fakkaatti. Wanti akka fayyaa garuu addunyaa tanarra inuma hin jirtu. Kanaafuu jennaan yaa rabbii obboleettii teenya fayyitee ka'uu nu argisiisi. Si'a takkittiidhanii jechaa jirti jechuudha. Akkuma sagalee irratti dhageechanii gizee tokkichaan qoricha fudhadhee qorichi kunirree qaama koo na guggubaa jira. Hedduu tokko hamaadha jetti. Maatiin ishee harka qalleeyyiidha. Homaan qabanii homaa gochuufii hin danda'anii. Gizee takkittii birreetti naa kenniteen 20,000 naa kenniteen hanga ammaa wal'aanaa turee kasanarraa darbee homaa hin qabuu jechaa jirti jechuudha. Waa tokkoon qabu isaan wal'aanaa ture isayyuu fixadhee jira jetti. Kanaafuu jennaan Oromoon wal bira haa dhaabbannuu rakkataa hedduu qabna. Garuu nullee biyya jirra. Warri biyya jirru yoo mandandee akka kanatti waan ittiin gargaaran jiraatanii birrii 10 yoo nan kenne yeroo nama rakkate biratti birriin 10 miti guddaan tokko yoo hedduu takka qaaliidha. Jireenya Itoophiyaa nama beekutu beeka. Kanaafuu jennaan warri immoo jireenya gaarii keessa jirtanii nama gargaaruu dandeessanii obboleettii teenya tana gargaaranidhaan isiniin jedha. Rabbiin ishee haa fayyisuu. Akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekanii. Sarrabbumatu beeka jechuudha. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waan hedduu qalbii nama cabsu maatiin harka qalleeyyii homaan qabani waan ta'eefu. Dhugaa rabbii dubbachuuf illee hedduu takka nama rakkisa. Kaansarii maatsaniiti yookaan kaansarii gadaamechaati. Kara keessatiin yeroo 3 jechuudha. Yeroo 3 miti amma limmeen takka yoo nama waraanteeyyuu hanga kam akka nama dhukkubu akka namatti hin beekan qoreen gaafa nu waraante hanga milaata akkasitti ilaaluu qabna. Yaa rabbii kiyya. Waanumaan dubbadhu wallaale garuu kaansarii maatsanii yookaan kaansarii gadaamechaa jechuun hedduu takka ulfaata. Kanaa miti bari akkam jedheen isinitti hima. Biyya alaa keessatti wanti asaasiyyee jedhamu wayii hin jira. Bishaan ho'aadha waan ta'eef asaasiyyee waan jedhamu wayii jechuudha. Yaa rabbii kiyya bis obbolaa kiyya kanan beeku kanaan hin beekne. Hundi keessanuu rabbiin nagaadhaan gara biyya keessanii isin haa galchuun isiniin jedha. Maaliif jennaan jiruun biyya ormaa kunii hedduu takka nama hundaaf hin taatu. Nama hundaaf mijataa miti. Hedduu nama rakkisan waan asaasiyyee jedhamu tokko beektanii afaanaa waan akkasiin dhufu tokko arge akkam akka ta'ee fi maal akka ta'e namni hin argine hin jiru. Bishaan biyya sanii waan ho'aa ta'eef ho'arraan dhufa jechuudha. Kun immoo gadaamichi nama si'a 3 baqaqee jechuun yaa rabbi. Dhugaa rabbii hedduu takka namatti dhaga'ama. Waan dubbatanirree nama dhorka jechuudha.
ilmi namaa kun yoo utaalee yoo burraaqee yoo sirbee gaafa nyaateef gaafa dhugee fi gaafni rakkate immoo rabbiin rakkoo biyya teenya hunda kanaaf furmaata godhu. Akkuma sheekichi jedhe rakkoon gaafa buutee hiyyummaan Itoophiyaatti buutee jedhama natti fakkaata. Wallaahi odoo akkana bar kun kan gabbayee kan gadi hin baane hedduu jira. Odoon irratti hojjedhe hedduu takkan gammada. Garuu waan naaf hin guunne beektanii meeshaan namaaf hin guunne waan jiruuf meeshaa sana guuttachuu waan hin barbaaduuf malee dhugaa rabbii ani hin beeku. Ani hin beeku dhugaa. Ishi warra biyya ormaa jiraniin sirumaayyuu asin dhufinaa asin ga'inaa jechuun namaan gahaa jechuudha. Yoo harkaa qabaatan malee jechuun rakkataan kuni mataa mataadha. Inni kana caala rakkatee inni bishaan osoo waan ittiin dhuguu dhabee lubbuu dhabuu meeqatu jira. Waa hedduudha jechuudha. Rabbiin biyya keenya biyya nagaa godhuu. Rakkataa keenyallee rakkoo haa baasu dhibamaa keenyallee ammoo haa fayyisuu isiniin jedha. Akkasii please sagalee ta'aa fida. Buleettii teenya tanaaf sagalee ta'aa fida isiniin jedha. Oromoo koo warri dandeessan irree gargaaraadha. Maaliif jennaan wanni hunduu carraadha. Wanni hunduu carraadha. Maaliif jennaan akkamiin isiniin jedhee isinitti hima hedduu namatti ulfaata dhugaa rabbi. Boru nurra gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ani hin beeku dhugaa. Boru nurra gahuu danda'a waan ta'eef baay'ee ulfaata kana jedhanii dubbachuudhaa fi namatti dhaga'ama. Mee rabbiin nagaa nu haa kennu, biyyi keenya biyya nagaa nuuf haa taatu. Waan haasa'u hunduu haasaan inuma na harkaa badee. Akkasii dhiifama sagalee xiqqoona jala jira. Sanumaa fanan callisee gaa jiruun xiqqoo. Yaa rabbii kiyyaa akkasii waanumaan dubbadhu na harkaa bade. Dubbiidhuma wallaalee dhugaa rabbii. Dubbiidhuma jechuudha. Namni bar mataa waan nama dhukkubuuf bakka ciiseeti bakka akkana ciiseeti ol jechuu rakkata. Garuu ilmi namaa qaama tokko keessa namni tokko bakka tokko al sadii baqaqfamee yaalamoo jechuun ammoo amma bakka ulfaatu wayyoo. Abbaa beekutu beeka jechuudhaan isiniin jedha. Mee please warri dandeessan ta'e rabbumaaf jedhaati gargaaraadha. Gargaarsa birarraa ammoo du'aa illee warri namaaf gochuu dandeessan du'aan illee jechuudha. Rabbiin si haa fayyisu jechuun yoo kennachuun namatti rakkisee nama rakkisee namaaf mijachuu didee. Rabbiin si haa fayyisu jechuun waan guddoodha jechuudha. Sanaafuu warri hin dandeenye du'aadhuma godhaafidha isiniin jechuu barbaada. Hedduu takka ulfaata dhugaa rabbii kam jedhee akkasinitti immoo hin beeku. Humnaa ol jechuudha. Akkasii mee rabbiin shibboleettii teenyarree fayyitee fayyummaa guutuu ishiitiin nu argisiisu isiniin jedha uummata qashtii kiyyaa.
sagalee ta'aafidha. Miidiyaan kanumaa fi sagalee walii ta'uu nu gargaarsa tokko waan ta'eef sagalee ta'aafiin isiniin jedha. Fayyaa nagaan nabinaa uummata koo.